Professor eenyu fakkaatan yoo daraare qalbii tuullataa yoo daraare qalbii tuullataa
eenyuuf marrata dirree qaba global makkana marrata gammachuu Profeesar keenya yaa gammachuu dachaa nuutanii ulfinaa fi fayyaa wajjinis baga dhuftee Profeesar Sayyoo Gammachuu fadhii mararee jireenya lubbuu jijjiiree gammachuu birraa daraaree abaaboon birraa daraaree gammachuu fadhii mararee jireenya lubbuu jijjiiree gammachuu Profeesar keenya yaa gammachuu ililchaas bahii kabajaa fi fayyaa wajjinis baga dhuftee Profeesar meelichaadha baga dhuftee Ayisa, wahisi dinama, wangalbi faisa. Wahisi dinama, wangalbi faisa. Wahisi dinama, wangalbi faisa. Amma le 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 le, amma le 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 le, amma le 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 le, amma le 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 le. Ruben Talenano, ayah Shubika. Shubika, Adelo. Kenya kime dawa lotuno hayisa. Kenya kime dawa lotuno hayisa. Wahisi dinama, wakalbi faisa. Wahisi dinama, wakalbi faisa. Wahisi dinama, wakalbi faisa. Amma le 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 le, sama le 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 le. Hey!
fakkaatu wayitee bareedu oromoota hundaa addaan babaatu dirree naa jiraatu. Beekama. Jalalti roba ganna, tapute kagalana.
बघांना होत कदलांना आती आतीजा आती आती आतीजा आती دخلتي وانا بوبيتي اكاميتا اللي برافو لا ندور كينونا يا دخلتي وانا بوبيتي اكاميتا اللي برافو لا ندور كينونا كده لانتيرو بغانا وتقبلانا عادية عادشة عادية Atisha, Atisha. Acirol be, itu mana pakai tuh? Nama asal tiga goleh rumah kita ni, negara Aceh Mulia.
Laporta legislata harkalo apne uttar dunia kubah kana batas mukamada kata apa daika tak bisa kita mani amal tan asira ki amanu suan muslim viroda kenya asira ko urdu bana इतिहास का प्रोफेसर उस्माइल अता सभी मुझे बोलना सदर पार्टी पे जिन्हें अता सभी लोगों को बोलना करे हमसे अफरत व यासीन यासीन को बोलना असल बने अवधि सीमा का नरेशन ये मुद्दा बोले अता रुस्तु जैदा अचीर अता रुस्तु जमाना वैसा मुझे बोल नहीं नसिया नहीं करना लारीना बोल नहीं नसिया अबू बकर Bukan kata bodoh. Wanini jera kan order se atau order tadi jadi orang kan asli anda pada TV sim agruas jadi bukan tim redo global besar. Odo banasan kan mawar This is meant for American talk, but I'm going to in 2 minutes, okay? Well, again, I'll make it very brief. My friend is going to help me quickly. So in the meantime, I wanted to congratulate 2018 Osmana champions, Dirredawa FC. And July 4th, Oromo Community Cups winner Dirredawa Amalle Galatoma Jiman. So waan kana reefu maasarasan dubbatee ture jara keenya magaalaan nuti naannoo Oromiyaa keessaa qabnu takka Dirreedawaa jennee ture. Rakkoolee achi keessa jirtu immoo namni jiruudhaan achi jiru kan xiinxalee waliin irratti dalagu jiru jira. I just wanted to highlight 2 things. Maasarasan waa'ee politikaa dubbatee ture. That problem stems from the demographic makeups which is sometimes cooked, right? Statistically, Jerusalem cooked today, jira. Sanirratti falmachuu danda'u qabna. Maaliif abbaan yoo waan irratti hin falmanne namni ataaqa qabda jeessi ilaatu hin jiru. Akkasii mire ammallee sanagalee dhaga'u jira walaa dhageenyu. Lammaffaa irratti waa'ee economic issue. Akkuma beektanitti saba tokko gabroonfachuun duulli guddaan bikin irra jiru economics karaa diinagdeeti jechuudha. Karaa diinagdeetiin magaalaa sanirratti wanni tahee if you can advance a little bit. Karaa diinagdeeti wanni tahee warshaalee akka mootummaan Tigreedhaa akkuma dura seentetti warshaa gurguddaa akka kottoonii fa'aa buqqaasuun maalii fi warshaa san keessa nama shiftii 3 dalaguu ture jira. Akkasii miree warri Dirreedawaa ni beektanii sanirratti ammaan tana namni tokko hojjete maatii tokko gargaara. Sanachirraa buqqaasuun achi booda immoo daandii baaburaa karaa sanirraa meessuun akka magaalaan sun hiyyummaadhaaf teessu godhe. Osoo namni Dirreedawaa nutillee idaatee alaa naman qabaanne akkuma reefu haasan jechuu turetti nama baadiyyaarraa dhufee sadaqaa kadhatu daran namni magaalaa sanii silaa jiruun isaanii jiruu gadadootaaf jechuudha. San hundaaf falmachuu ka danda'u nama asitti as dhufee asitti qabeenya qabu kun biyya teenyallee duuba deebinee ilaaluu danda'u qaba. Waa'een employment akkuma beekanitti wanni nuti irratti invest godhuu dandeenyu magaalaalee san keessatti clean water, waa'ee infrastructure, waa'ee ifaadha. Magaalaan sun osoo bishaan qabdu fa'aa namni dhabsuu qaba. San isinumaaf hin dhiisi. If you can go to the second presentation. Kuni 1 minute keessaa bu'aa. Washington gaaf turre Oromo Health Professionality akkuma adde obseen presentation gootetti namni Oromoodhaa tokko Dr. Guddataa Jaaniini Arsii Nagelleetti hospitaala guddaa ijaaree ture.
namoota Oromoo hedduu gargaaruu dandeenya. Naannoo Diredawaa ani yeroo hedduun deddeebi'aa jireenyaallee nuti fagoo miti 4 hours from Diredawaa gaara mul'ataanii beektanii mi? So magaalaa sanirraa Diradawaatti hoggaa namni dhukkubsatee makiinaadhaan fuutee fa'aa Diredawaa geessi. Yoo naannoo sanitti wanni jabduun jiraate keessattuu waa'ee fayyaa barumsi cimaa yoo jiraate naggadni yoo jiraate magaalaa Diredawaa qofa osoo hin ta'in jiraattota naannoo sanii hunda fayyada. Sanirra waliigalaa mire sanii wal qabatee 2014 an biyya deemeen ture mana haakima Dilchoorraa 1952 ijaarame garuu nama mana haakimaa keessa dalagumee naaf hospitaala tokko keessa dalaynaa yoo dheexanii kan agartan taate yoo namni tokko lapheen dhukkubee dhufe what do you get? You get an EKG. Mana hakimaa yeroo dheeraa jiru san keessa there is no an EKG machine. They did not have a working blood pressure cuff. Namni akkaataa achi keessa jiru kanummaan ka dhukkubsatu dhiisi ka fayyaa qabu ka dhufee nama laalu dhukkuba fudhatee gala. So waan san jijjiiruuf jecha piroojeektii tokko eegallee turre Dr. Eliyaas illee waan kana barana dirqama fudhatee jira naannoo sanarratti irratti hojjechuu fi piroojeektii kana mana NGO tokko jira Seelus Park keessa meeshaa mana hakimaa kan waliin qabaniiti biyyoota biraatiif ergan. So rakkoo san eegaan argee deebi'ee booda Asaad namni jedhamu kantiibaa Diredawaa ture magaalaa kana dhufee ture gaafsanii 2014-2015 isaa wajjin maallaqa ni qabnaa isin meeshuma achiin ergaa jaan jechuudha. Sagantaa kana if you can advance the pictures. So picture kan dura arguu dandeessan these are actually pictures of the hospital if you can go through it. Dilchoorraa damma kuni faster. Amma mana Dilchoorraa damma manni kuni Dilchoorraa kana madditti dhaabbanni Ameerikaa tokko CDC'n maallaqa hedduu kannee fi hospitaalli biraa bira ijaarame meeshaa tokko qabaachuun turre kun immoo mana hakimaa dullacha duratti isanii. So picture kana kaasanii asitti erganii turanii meeshaan konteenerii tokko eega deemuuf ka'ee maallaqa eega kafallajaan maallaqa san kafaluu hanqachuudhaan sababaa poolitikaatti walii qabatee wanni sun hafee amma biyyattii jijjiiramtee jirti. Namni as jiru kun yoo kan gurmaa'ee jiraatu taate waan san jijjiiruu ni dandeenya jechuumaa fi waan kana isin hojii sheer godhuu barbaade wanni silaa qopheeffadhee dhufe hedduudha. I had to shorten it out. So all in all yoo asirraa waggaa mana galtan waan akka yaadadha. Nuti jiruu tana everybody lives yeroo murtaawaa jiran akkasii mire urmii teenyaas gabaabduudha. Xiqqoo qabnu irratti hundoonee immoo we can change lives. Amma obseen faan wanni godhaa jirtu amazing. Naannoo Najjootti hospitaala isaan achitti gargaartu hedduu jira. Nama baloo yookaan ijji jaamte doktoroota Kaalifoorniyaa irraa fuutee biyya geessitee namoota san ija irraa banaa jirti. San bira dabartee ammaas hawaasa guddaa buqqee Amarreessaa fi Diredawaatti sababaa rakkoo daangaa kanaan dhayitee hoggaa gargaartu dhaabni nan keessa jiru Hirpaa International maallaqa donate godhuudhaan isiin immoo qaama isiitiin dhayitee uummata biyya keessa jiru wal taate saba keenya san bira dhaabbachuu isiitiif I just wanted to say thank you also. Nutillee waan san godhuu danda'u qabnaan jaa maalii fi amma yeroonis wal jala geessee waan jirtuuf achittiin dhaabaa gaaf biraa walitti deemina galatama. Yaadi amma itti aansina ogutaka ammallee akka namaan irraanfadhee jira baasaa saansira dhaabbadhu maaliif haa jiraatan namni waliin waa goone hundi akka mul'atu Usmaan illee na seessa jira fiikaa. So ammaan kun hoteelaa amma wanni itti aansinu badhaasa baranaa ijoollee keenya gammachuu nu barsiisan waan jabaa godhan Diredawaa Global Networking maqaa gartee uummata rispoonsara nu ta'e maqaa isaanii yoo yaafne uummata rispoonsara ni asirratti akka Zahirfaa jira. Zahir illee akka laafaa Wow!
Makansa Abdurrahman Ammo dirre yang dirre pasti kebal teman-teman kabakan aku batu nilai dalam kita akan coba negara jadi itu waktu akan jadi umumnya itu selanjutnya aswadan apa dirre wala katas duras habat sudan betul sahaja national team Ethiopia keessatti filamee yeroo hedduudhaaf taphachaa ture. Chaayinaa haa taatu, Liibiyaa, biyya addunyaa Jarman, biyya addunyaa cufa hedduu deeme. Kooriyaa cufa bakka iyyuu dhaqeeti tapha kanaas muuxannoo kanaas harkachuudhaan akka biraa taphachaa ture. Kanaafuu maqaan isaa dirree raggaafamee ammallee namni hundinuu dirreetti beeka. Dirreen kun maqaa kubbaa isaati. Meeqa arraan tana waa'ee kubbaarraa waan beekuuf jecha arra daa'imman keenya tiima dirree dhawaatiif dhaamsaas kannee geebaa akka kannu isaa feerree jirra. Kanaafuu asirratti argamuu isaatti galatoomii jennaan tiima dirreetiif hageeba kana fuudhuu Hamdiyaa Yusuf. Asin udah ada kedufte foto yokan awak hamdi ada. Akan awak hamdi ada. Ikhtias itu emas ikhtias ini kerjanya abajama Master Hasan Isa namni kanwardan tanawanja tanah Profesor Ismail akasmat Presiden ini Profesor Ismail termasuk akasmat mereka mana tu? Amma ga Master Hasan akata bakti geba kanarkan akala bakti sanhande wahendum badalameti wahendum kafame qicame rafame wahunda ega itittu khaisa aanan be bishan be boda dadam be boda alkametti akasutti geba kana kanu dandeeyni global networking master akka ijafati master dreadon akka lubusat wana gudjecha badasa kana global networking isaf badasa Hamile boraga. amma ga balas deisaatiin nu hafe balas deisaa akkuma beekanitti maastariin jedhamu doktoriin jedhamu maqaa isaaf dhabe durataa hayyuu ka global network kana dura deemee karaa agarsiisee xurree hundaan barsiisee waa hundaan tilmaamaan waa hundaan nuti naa dhaabbatu keessaafuu wanni arra godhame hundinuu akka hojii isaatti ganamarraa hanga galgalaatti itti bobba'uudhaan hojii isaa dhiisee waan kana waan nuuf qopheesse nu kan nuuf taa'an waan nu gammachiise global networkis addunyaatti waan beesse sun dura ammoo waan tokkoon dubbadha sun sheermaan kiyyattiin dhumura dura maalin dubbadhe yoo jettan amat kudha saddeet Oromiyaa TV'n Oromoo TV'n hedduu hojjechaa bahe Oromoo TV'n akkuma beekanitti OMN illee haleenjisee bakka sana buusee Oromoo TV'dha. Eenyu waan jettan Ahmad Yaasiin. Kanumaafuu galatni isaanii guddaadha. Oda keenyaaf sa'a kanatti akka beektu nu hirmaatan isaan galatoomfannaa keessaafuu Ahmad Yaasiin keenya nuti keessaati akkasiin nuuf quba gaalla. Amma gaafa hojjetti geeba durataa keenya kan akka tufaasatti hayyuu mee akka dhawamu takka walaa kaambaan eeggatu. Tabirat
ittiyaan sun ammallee ittuma fufna inshaallah akkasumatti jamaata uummata gartee nu gargaaranisa jamaata daawwitii sabaa bakka bu'aa nama keessa yaammata namni tokko dubbii akka Profeesar Ismaa'eel pirezidaantii kanaa akkasitti isin walitti dabarsitanii. Ittiyaan Suudaan ammas uummata gartee yeroo hunda hojii jiran obboyyuu gargaarsaan horiidhaan oduu waliin fanneen hojii jiraachaa jiran jamaata ililli nama bakka bu'aa akkasumatti keessummoota keenya hedduu galatooma asii kesmidaan takka ammoo keekaa tinni dirreedhaa waan miruu uume ililbee fi harka dhawaaqa. Akkana. Okay, obbo Majideeti. Amma akkuma obboleessa keenya jeetti itti fufna keekaa amma ijoollee jirreetti itti fufa jechuun inshaallah akkuma beeksameetti eega keessummoota keenya bakka bu'uuraa fayyaa ta'an keessummoota fayyaa What's up? How are you? Just like that. Awe? What's up? Mine. Scorti pada scorti Gujina, scorti Bas, kami just, ya, saya lah. Masjid bisa terang wale si masjid farsi wale sundema akasi oke komponen masjid Champion,
MJ. Take a pura, take a pura, take a, take a, take a, take a, take a.
يا جمال شمبيتي